Maal godhee mirga sii dhiibe? Waan dhageenya jira. Maal fa'aa dhageenya? Haasawwan barbaanne mana waan dhageenya jira mirga sii dhiibe mirga sii jechuun yoo ka'ee hedduu taate si mul'ifna. Gadiin teenyaan taane nu allabuun dirqama warraati wanuu miti. Maal barbaadde? Bakka isin jirtu qubaan qabaa mirga sii eegdaa fi sifinna. Waan isin jettu een yeetta? Mirga isii maali? Mirga isii kamiiti kan hin dhiibee jiru? Sii kadhiibe yoo dhiibde malee isin akkamitti haati mana keetii kan manirraa deemtiu yoo itti mirga dhiibuu baatte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya. Arra biraanki ajaa'ibaa takkaan qabadhee isinii dhiyaadhee biraankiin sun maali keessa yoo taate yaaddoo sabaa irrattiin biraankii ajaa'ibaa takka dalaguu deema. Jaartii jalaa baatee zamana kana jechuun jaartiin jalaa baddeeti yaaddoon yaaddaa jira. Ijoollees irra ganneetee biraa kuttee yoo YouTube kana dhiifte malee naatoo jinjaanuu jetteeti jalaa deemtee yaaddoon rakkoo keesseera. Suniifuu tireetiin jaartii ta'e naasii galaa bachiisee hin jaamu. Waan ajaa'ibaati. Ni rifachiisaa maaliif hedduu jaartii dhala roorrisuu dhiisuu qaban warri dhiiraatis tokko narraa kaasee namnummaan hundinuu dhala roorrisuu dhiisuu qaban. Haadha ilmaanii ilmaan isaatii innis ilmaan isaatii jaartiifis yaaduu dhalaaf yaaduu qaba. Maaliif itti ka'a suuta sossobee YouTube kanaas uumarraa harkannaa garuu beekumtiifis bareedaadha. Hin dhiifnu akkana jee mari'achuun qaba malee lolee YouTube dhiisuurra si dhiisuun har'a ho'i akkamitti jaanini waan ajaa'ibaatini. Suniif mirga dubartiidhaa eeguu qaban abbummaan fedhee ta'e si dhiisuurra ho'iyaa YouTube dhiisuurra akkamitti jaan haadha ilmaan isaatiin har'a tana itti dhiyee akka dhugaa itti fakkeesseetiin akka ajaa'ibaatti lolaan naaf fuudhee si jala takka naaf si jala bachiisee bakka isin jettus qubaan qabaa dhiira taate kottu hanga mirga isii eeguu takkatti jaartii ta'e hin harkattu dirqama mirga isii eeguu qabdaadha. Mirga isii maa dhorkata suutatti itti haasottee fudhachisuu hin dandeessu. Si dhiisuu rooyyaa YouTube dhiisuu akkamitti jettaan jaartii ta'etiin haadha ilmaan sadii haadha ijoollee ta'eetiin wanni kun yaaddoo gaariidha gaarii miti. Ibsirrees jaartii ta'eetis barbaadii sirritti waan gartee ateettu hunda jaayis rakkoon qabu niin qorajini suuta fudhachiisi soo jallee dalaguun mala booda keessa hin morminiin mirga dubartiidhaa eeguu qabdan. Warrummaan dhiiraa hundinuu mirga dubartii eeguu qabdan. Mirga dubartii oneene cinaan jiraanilleen mirga isaanii falmuudhaaf cinaan jira. Biraan ka'ennu malee jalaa booduun dhugaa isaan yaachisuu ta'e malee akka ajaa'ibatti yaachisuu ta'a. Tunaanis ammaa itti dhihee naa quba qabaa. Daawwattoota hordoftoota keenya walumaanuu katti dhoonu ta'a ni ilaalame walumaanuu laallu ta'a ni rifachiisa. Hello yaaddo. Oye. Awwa qabna gaa. Nagaa fayyada. Fayyallah alhamdulillah. Fayyaboo jidduu walitti aaratan dhiifamallee jeetumaan kaa viidiyoo gubbatti naaraa jeen hojjaa soone waa dhiifamallee naan jenne akka beektu nagaa qabda. Nagaa gara tarabbeeti. Alhamdulillah haadha mana keetii badeechuu dhageetiin. Ati haadha mana keetii kana maal jettee jirti jechuun maa tiroo riftoo? Maa tiroo riftoo haadha mana keetii kana maa tiroo riftaati? Gandummaa koo barbaadde moo? Laa itti roorrisuu hin qabdu dhalaadha maaliif itti roorrisa? Haadha ilmaan keetiiti maa tiroo riftaa? Akkamiin si ala baddeesin? Akkamitti beekte kaan itti roorrisi? Akkanootti hin beekeera. Akkamitti? Amma karee isin jirtuu fi bakka isin jirtu hundaan qubaan qaba. Feetu quba qabaatu feetu dhiisi. Qubaan qabaan jeebara jechuun sittillee mul'isuuf hin deemnu jechuudha. Sittillee mul'isuuf hin deemnu mirgasii eeyituufitti. Sittillee mul'isuuf hin deemnu. Harkamuufillee hin deemtu. Asitti dura taa'atu barbaadaan hin taate. Tureemi nan dhageenyeeti. Yoo gandummaa koo barbaadde malee mat keessa beeku.
Gandummaa ofoo osoo hin ta'in garuu ammaatiis mirga jaartiitti eeguu qabda. Obboleessa kiyya si galchaa. Yaa akhi haadha ilmaan keetiitimi isin tun. Haadha ilmaan keetii eega ta'e mirga si eeguu hin qabdooti. Maal jechuu barbaaddetti deemmati? Maal jechuu osoo hin barbaadin qaan bakka isin jirtullee qubaan qabaa garuu akka mirga si eegduuf hin barbaada. Simtee akka ta'u? Mirga si yoo eegdeef ammoo sin mul'ifna jeetii yaada beekadhu. Mirga ishii miti kaa mootummaan naa gaafatu. Mootummaan kaawwii jaarsaaf jaartiitu maal gootii seentiu? Nuyi jechuun kan namni Oromoo jechuun osoo mootummaan taane isin jidduu seenne isin jidduu baruu danda'uu qabna. Takkaawoo yoo mirga sii jechuun ati hin eeyneef isinis kaa jechuun deemuu qabdi mire saniif si ilaa deemte. Mirga ishii yoo eeguu barbaadde bare nu gidduu seentee yoo haasa'uu barbaadde bilbiltee akkana jettaare? Bilbiltee osoo hin qaa bilbilee akkana siin hin jenne akkamittiin si dhufaa'u? Akkam? Hayi. Isiidhaaf mirga eegi yoo siin hin jenne akkamittiin si dhufa mana keessatti? Xiqqoo waan haaraa olii qabnu jechaati zamana kana jechuun nalleen tufiftu anillee sumaaf hin dhawa nagalaan fuutu warra jechuun nagalaan fuute alhamdulillahi. Ati garuu maaliif? Hanga isin dandeessin takka amma dandeegame. Eegamma haati ijoollee biraa deemte amma guyyaa meeqa? Turreemi? Maal si galchareeti mati? Maal si galchaame turree na gargaare osoo na hin jiin turree mee hanga isin dandeessu. Ati amma hanga isin dandeessu takka dandeegame. Amma mataan si dhukkubuun dhabuu bara. Dubartiin hangam mana keessatti jabduudha. Hangam ilmaan bira jabduudha. Amma jechuun danda'ii baay'ee takka moo kana qabiga. Achi booda barbaadne si deebine malee amma si deebisuun ta'u. Ati dhugaa haasa'uu jirta moo soba haasa'uu jirta amma? Dhugaan haasa'uu jira kamis soba? Maal barbaaddee? Bakka isin jirtu qubaan qabaa mirga siin eegdaa fi sifinna. Waan isin jettu een yetta? Mirga isii maali? Mirga isii kamiini kan hin dhiibee jiru? Sii kadhiibe yoo dhiibde malee isin akkamitti haati mana keetii kan manirraa deemtiu yoo ati mirga dhiibuu baatte. Maal godhee mirga isii dhiibe? Waa hunda dhageenya jirra. Maal fa'aa dhageenya? Haasawwan barbaanne waan hunda dhageenya jirra mirga sii dhiibee mirga sii jechuun yoo kan eegduuf taate si mul'ifna. Takka hoo dhufneeti finneeti si jidduu haa to'ina. Akka immoo ijoolleen guyyaa shan jaafaa geessee misira si dararteemi. Barbaasutti hin jirtu ati. Amma dubbii walitti laaqee mirga dhiibe isin jette isin. Mirga dhiibamtu malee akka biyya mana sii dhabaati isin. Daaretti maan jette kallattiidhaan ati dhabeste. Yaada qofaatii mireewu. Ati dubartii yoo mirga dhiibamte malee mana fi irraa ni deemti. Mana sii irraa ni deemti. Ijoollee sii biraa ni deemti. Sii hatti roorriteemi. Maal jechuu barbaaddeeti qoy ammati? Wanni jechuu barbaade sittis ni mul'ifna rakkoon qabu mirga sii ni eeddaafi. Hanga ijoolleen nama gootu garteemi. Mirga na dhiibee jettee sitti himatte moo isin? Maaf natti hin himne bakka isin jirtu qubaan qabaa. Natti himattee jirte. Akkoo dubbii walitti laaqin nama nati. Akkam waliin laaqu? Laaqaba. Amma kana keessa bannaa arrabsuu miti jar. Osoo hin jaartii teetu bakka isin jirtu quba qabu amma na arrabsuu dhiisi. Bakka isin jirtu niin beeka waraarabaa jetti. Yookaan akkasitti mul'anne goonaa'u. Bakka isin jirtu niin beeka waraarabaa jetti. Maal osoo barbaaddeeti? Waraarabaa jirtimi? Waraarabaa sanarraa galchuu dandeenye amma. Akka feetettuu galchuu dandeenya. Dhimma isii deemuun. Dhimma isiiti. Achirraa galuu jechuun dhimma isiiti malee dhimma kiyyaare. Dhimma keetis kasiitis raa jechuun yoo itti barbaadde malee akkamii galti. Yoo itti immoo waan gartee silaa diddeessa hundanii nayyamettee malee akkamii galti. Ati amma waan biraa yoo barbaadde malee cufu hin jira kanarra. Sana hundaafuu ammaa yaaddu jechuun ani piraankii sirratti hojjechuu jiraati. Dhiifamaa piraankii sirratti hojjechuu jira. Dhiifamaa jaartii tallee jechuun bakka isin deemtallee quban qabu. Tilbankii maal irratti hojjettaati? Maaliif akka gattuun saadaaf yaadduuf jechuun akka gattee hin yaadneef takkaa akka cinqabdu laaleeti dhiifama. Isinlee wajjumaan laallee jechuun manatti kagalchinu ta'a. Rakkoon qabu an dhiifama naa godhi asumaanuu. Akka dubbii saadaatii fi sanseentee bataamatu barbaadde? Lakkii bataamatu barbaadne tana tolchuu barbaadna. Haadha mana keetii jechuun eega deemtee ganda arbaa jiraatte telefoonillee itti dhooyne galchine jechuun ilmaan kana bira akka wajjin jiraattu barbaadna. Walumaanuu ilmaan kophaa sirra dhiiftee deemuu kana. Ilmaan kophaa sirra dhiiftee deemuu kana nuti illee hin feenu. Wanni kana hojjettee firaan keessattuu maaliif? Ilmaan akka sirra dhiiftu illee hin feenuuti asumaanuu dhiifama naa godhiin siin jee. Ilmaa jechuun guyyaa takka qabuu hin danda'an. Atiinumaa jabaadhaa yookaan jechuun torbaaniif deemu wallaahi maashaallah ani hedduudhaan jechuun si gara toonfadhee namni guyyaa takka amma akka guyyaa takka qabuu hin danda'u.
Ana maka guyata kau kamu nanda wata maka torbani dem tawi kau kawate ilman kayak kamu tuh wallahi masyaallah isis getun rabbi tabidu waluman jibane cum manati ilman si kasih devuna rakon kamu aye waan barbaade asoosti waan feeti akka barbaaddu taate badara tiraan kira jechuudha waan kana anaaf fudhataman qabdu aye ati akkuma na barbaadaa jirtu sanitti qophoitti jedhatti fakkaata laki si barbaadu illee qabu obbeesu kiyya wallahi ani kara kiyya jechuun dhiifama tamma duraallee jechuun kanallee dhiifama akkuma naago laki dhiifama akkuma naagotuun barbaada hedduun si jaaladha wallahi dubbii kiyya keenya laki hedduun si jaaladhaati jechuun walumaanuu kan galchinu taati inshallah wajjin itti aannee galchinaa si gargaaraa rakkoon qabu nama jiddullee haasawuu ni jetti asumaanuu akka dhiifama naagotuun barbaada habibi kiyya dhiifama sitti dhaggeeffadhu dhiifama feetu biraankii godhi aye feetu kallattii haasa'e feetu alkallattii haasa'e aye waa'ee kiyya seeni aye inaaren inshallah rabbi manatti adeemsuu inaaren hanga tirakkatu ni beena nundi jechuun nundi nama ilmaan qabu gammachuu si dhagamaa jirti lakki wallahi obboleessa gammachuu natti hin dhageemne ani firaan kuma satti hojjechuudhaafi nagaatti inshallah habibi kiyya nagaatti Allah yaaddoon hedduu takka rifachiise yaaqi dhiifumallee gaafadhe alhamdulillah rabbil alamin garuu rabbiin nagaan gartee jaartisaatiif isaas walitti deebisee ilmaan isaa keessatti jaartinsaa akka deebituun jaa yaa daawwattoota hordoftoota keenya mee du'aa godhaafi dhugumaanii deemtee ganda arabaatti bahuu diddee inninis gaa sababni bahuu diddeefis YouTube kana maaliif hin dhaabne YouTube yoo dhaabde malee hojii jiraachuu hin dandeenyu minaamin qayyatan na fakkaate sunumaaf egaa waan isaan irra waldhaban rabbuma tokkochaa beeka haqa jaarsaa jaartittis rabbumaa beeka garuu YouTube hin dhaabuu iddaa YouTube dhaabamoo sidhiisuu wayyaa bakka saniin dhaga'eera sunii bareedduu miti tana hundaa'uu waliif finneetuma isaanis waliif finneetuma kanaas jidduu ilaalee kan waliif fayyinu ta'a asumaanuu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu